dhimma sana akka isaan hin kaafne wanti taasisu maali? Keessattuu naannoo Oromiyaa keessa tokkoffaa rakkoon keessoo waan jiruuf, lammaffaa naannoon Oromiyaa naannoo itti fufee jiraachuu danda'u waan hin taaneefidha. Karaa nageenyaa, karaa tasgabbii, karaa investimentii, karaa qulqullina yookiin sadarkaa jireenyaatiin yoo ilaalte naannoon Oromiyaa naannoo baay'ee rakkisaa ta'e waan ta'eef naannoo Oromiyaa diiganii gara naannolee xixiqqootti jijjiiruun ni danda'ama. Tarkaanfiin itti aanee fudhatamuu qabus isuma kana. Naannoon kibbaas hanga tokko rakkisaa ta'aa jira. Isas irra deebi'anii sirreessuun ni danda'ama. Akka Sidaamaa karaa baay'ee yoo barbaadde Wallaggaa, Harar, Arsii, Amboo akka naannootti of dandeessistee baasuu ni dandeessa. Yoo barbaadde magaalonni ofiin akka of bulchan taasisuu ni dandeessa. Daandiiwwan baay'eetu jiru. Oromiyaan akkamittiin diigamuu akka danda'uuf qabu isa sagantaa biraa irratti haasofna.